Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 kaasee. Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusin immoo barsiisa. Dubartiin kun utuu ejjituu qabamte. Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaati immoo maal jettaa jedhan. Isaan kanaan qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesuus garuu gad jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesuus ol jedhee, isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gad jedhee lafatti caafe. Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaa hamma warra kaaniitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesuusin qobaatti dhiisan. Dubartittiinis achuma dhaabattee hafte. Ameen. Mata duree akkas jedhuun dubbadha. Kan du'aaf sirratti irreeffate Yesuus biratti si hambisa jedheen dubbadha. Nama isin bukkee harkaan qaba. Ilaameedhaani. Kan du'aaf sirratti irreeffateedhaani. Yesuus biratti si hambisa jedhaani. Maal jettan? Mee Yesuus biratti na hambisa jedha. Ani mi'a Yesuus dallaalaa wayii walti nu fide miti Yesuusii wajjin. Namatu itti na ababbale miti. Jaarsa waldaati itti na fide miti. Harkasaa argeen itti mararamee biratti hafe. Utuu inni caba keessatti na barbaaduun arge. Dhukkuba keetti utuu inni na gargaaru. Abbaan koo saaxinii qopheesse haduutu bakka na yaalii dadhabe abdii murannaan isaa ol na kaasuun arge. Yesuus iddoo akkasiitti firoomni isaa harka ol tireebamee Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Erbee godaannisi isaa mul'anne sii kaa Waaqayyo. Amantaniiftanii har'a wanti du'aaf sirratti irreeffatu jaalala siif Yesuus gidduu cimsee deebi'a malee. Raawwatee Yesuusitti gargarsi baaseen deebi. Nama isin bukkee ammadhaatti baguma dhuftee gara makareedhaani. Xuruutta ammadhaa nama isin bukkee ammadhaa baga dhufteedhaani. Waaqayyo si jaallataa jedhaani. Innutti argaa kee jibbu Yesuus biratti si dhiisee deebi'eedhaani. Inni du'a kee dhaggeeffatu Yesuus biratti si hambisee deebi'eedhaani. Siif Yesuus gidduutti morkiin meeqallee kaa'amee garaagartummaa ta'uu hin danda'u. Yesuusii wajjin walitti si dhiisee deebi'a. Haalli sin ajjeesa jedha hiriiree sirratti ka'u firooma siif Yesuus gidduu cimsee deebi'a. Firooma siif Yesuus gidduu jabeessee deebi'a. Xuuxarka keessa mirgaaraa isaa ajjeesatti agarsiisa akka jedhe sin ajjeesa siin jechuutti Yesuusin si agarsiisee deebi'a. Dhagaa ittuuni akka mirgaaraa isaan agarsiisa akka jedhe sin salphisaatti Yesuusin si agarsiisee deebi'a. Dansa baratti jala bakatira labatti namatti namatti rabbi jala bakki baratti banama tora labakadia jena mati rabati namatti rodai nama kampurati namatti rabati namatti rodia jel matra labati namakutra labatia. Haleluya. Harkaratti qabi akkan jedhe sitti malutti si malabarana. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 maal jedha? Dhamaatanii
ba'aan kan isin tulfaate baay'ee isinitti kan ulfaate dhamaatanii kan dadhabdan gara koo kottaa. Dhamaatanii kan itti dadhabdanii dhaamsayyu kan isiniif dadhabame gara koo ne kottaa waan isinitti hima. Firoomni namaa hamma malkiin jirtutti, hamma jireenyi jirtutti, hamma kiisii dhawaa jirtutti ati xinnoo ishee gad deemaa deemta ta'anii amma dhuguma harkaan si qabuuyyuu amma saalfachuutti hin ga'u namni. Firoomni namaa hamma waa jirtutti. Inni kun garuu dhamaatanii kan dadhabdan ba'aan kan sitti ulfaate qaama rakkatoota waamuu dhayi warra humna fixan qaama ofitti waamu ba'aan kan sitti ulfaate dadhabdanii akka keessatti humna keessan gararraa kan ta'e gara koo kottaa kottaa jedhee badiisatu hin taane ani immoo maalan isin godhaa aaran isin galfachiisa sinan boqochiisa kan itti dadhabdan har'a gammachuu tokko si gammachiisa yaaltee kan itti dadhabde haalli didee kan siin oode jirta jireenyi didee kan sitti jabaate jirta qaamni sana waamu argameera qaamni jara waamu argameera warri deemanii humnaaf karaa dhaabatan qaamni waamu argameera deemanii warra nama dhaban qaamni ofitti waamu argameera har'a boqochiisaan kee sirukkube waa jireenyaan nama si gaafatu dhabde kottu namuma abbaa kanaa siin jedhu dhabde kottu dhalatteennaan abbaan kee maa dhalatte kun siin jedhe kottu sababa rakkinni yandoonsaa sitti roobeef namni karaa sirraa dabse kottu maala si godha siin boqochiisa har'a wanti ati mataadhaa itti cabdu waamichatu irratti ba'ee jira har'a waamichi irratti ba'ee jira boqochiisaan kee mandara kanarra dhufeera haala galfachiisaan kee mandara kanarra dhufeera. Ilaala nama akkatti rakkatoota waamu nama jireenyitti jabaate nama ofitti waamu kana Yohaannis 8 irratti maal godhan dubartii ejja irratti qabamte tokko qabanii itajii namni kinfiluu dirra waan maqaa nama waamanii dhukkubsataa nuun fayyisan ammana waan akkataa keenya nuun gargaarama ammana amma seera nutti baay'isan maa cabaa keenya nuun wallaanani har'a jara kana balbalatti waaqayyo si fuura